Sakkan jirtu nagaa keessanii har'as viidiyoo kan biraan dhufeera. Har'a immoo kan inni fidee dhufe ammas akkuma duraanii mataa keenya akkamitti akka istaayilii goonu isinitti agarsiisuun dhufe. Utuu dubbannu mataan koo kuni mataa waggaa tokkoof ji'a 8 gidduutti guddateedha. Namooti amma akkamittiin waggaa tokkoof ji'a 8 gidduutti guddateedhaan jettan addadheen ture. Akkas jechuu dandeessu addadheen ture waggaa tokkoof ji'a 8 booddee deebi'ee akkasii biqilee. Maal fayyadamtee maal gootee akkamitti guddatee kana baruu kan bayyoo barbaadan inbaaksinaa godha. Viidiyoo kan biraa irratti wantoota fayyadamee akkam godhee mataan koo deebiinaa guddatee naa gobbachuu danda'e. Mataan koo baay'ee haphii ture. Duraan namooti beektanii beektu. Hojjaan isaa rakkina hin qabu garuu baay'ee haphii ture. Isaaf jedhee muree ture. Amma garuu mataa baay'ee gobbuu mataa bareedaa tunaa biqilee jechuudha. Kanammoo yoo baruu barbaadan viidiyoo kan biraa irratti isin hojjechuu hin danda'a. Namooti barbaadan fedha isaa qabdanii inbaaksinaa gochuu dandeessu jechuudha. Hojjedhu viidiyoo isaa jettanii amma garuu har'a kan inni dhufee kana isinitti himuuf yookiin kana isinitti agarsiisuuf utuu hin taane akkuma duraanii wiigii wal fakkaataadhaan maateriyaaliin duraan isinitti agarsiise hundumaatiin garuu ammas istaayilii kan biraa mataa istaayilii adda goonee fayyadamnu isinitti agarsiisuun dhufe namooti itti fayyadamaa jirtanii I hope ammas hin jaallattu hin gammaddu itti fayyadamtanii yaada. Amma gara istaayilii gochuu deemna jechuudha. Wantoota inni isinitti agarsiisuun barbaanneef already viidiyoo isa duraanii irratti hunduma isaa isinitti agarsiiseera. Waan wal fakkaataan fayyadama jechuudha. Arras waan addaa waan hin fayyadamu hin qabu isa duraanii irraa jechuudha. Kanaaf inni isinitti agarsiisne wiigis isuma duraanii fayyadama. Maateriyaalis isuma duraan fayyadama. Istaayilii mataa garuu istaayilii adda godheen fayyadama jechuudha. Ammoo istaayilii mataa koo istaayiliin barbaadu kan biraa godhee fayyadamuun dhufe jechuudha. Saaqaa isaa baay'ee itti rakkadhooni. Dudduubi isaa baay'ee yoo saaqamuu isaa intinaa ta'uu baate yoo baay'ee dandeessu ta'e godhaa ani think baay'ee goobazii miti fakkaata saaqaa kanarratti. Gaadhanaaf kana caalaan barbaadu akkuma duraan ammas jeeliin fayyadamna. Wantooti duraan fayyadamu hundumtu akkuma jiranitti jiru. Istaayilii isaaniitu adda adda malee garuu istaayiliin kun inni narra fayyadamu immoo istaayilii biraadha jechuudha. Asirratti illee isinitti agarsiisa mataan koo mijatu jechuudha. Ofirratti dhawuraa akkatti mijannee fi asirratti illee isinitti agarsiisa jechuudha. Akkuma duraan isinitti hime ammas jabeessuun qabdanii laalaa gootanii dhawutu sanarra jiraachisa baateenaan istaayilii barbaadan sana ta'uu dhiisuu wanta ta'uu maluu fi hin jabeessina. Hanfixeeraa garuu yeroo wiigiin akkas keessaa babba'u argitanii kutaa keessaa baasaa. Maaliif erga dhuftanii booddee mataa keessaa buqqisiisaa gadi ta'eef citee keessaa ba'uu qabaata. Warra keessaa baba'anii jechuudha. Akkasii kutee keessaa baasaa jira akkasiidhaani. Ba'uu qabaatas yoo ta'e mataa maraa fakkaata. Kanaaf
kun keessaa bahuu barbaadu dirqama jechuudha. Deemee kutaa jira. Kun nu barbaachisu amma ittiin baasa jechuudha. Akkuma silaa diddiiqna jechuudha. Jechuun babal'isna akkas goone. Akkuma sila gochaa turre ammas akkas goone intanaa goona jechuudha. Indiidna jechuudha ammas akkuma silaa jechuudha akkas. Deebinee hin jechuudha. Akkuma wiigii kana dura gochaa turretti deebinee babal'isuu nurraa eegama waan biraan qabu. Yeroo cimsitanii dhooftanii mijatu kana xinnoo cimseera. Baay'ee dafee naa ta'an jiru garuu yeroo isaa akkas babal'isuu jechuudha. Suma dhooftanii quba keessanii deebitanii babal'istu jechuudha. Waan biraan qabu. Akkas ta'a jechuudha yeroo babal'atu. Fuudheetanii kana rifeensa kuufideen kana keessa gashachuudha akka inni intanaan taanetti wiigicha keessa fideen gashachuudha rifeensa gosa lafa jiru. Kun amma fixeera kana fakkaata jechuudha. Namooti karaa lachuu isaa gadhiisuun isinitti hin tolle akkas gootanii
gar tokko deebistanii akkasitti gar tokko duwwaa gootanii isa kan immoo keessatti qabduudhaan qabsiistanii godhachuu dandeessu. Akkas gootanii jechuudha. Isa kan akkas gootanii qabduudhaan keessatti qabsiistu. Ani garuu lachuusaa gadhiisuun barbaada. Kanaaf akkasitti gadhiisuun barbaadanii yoo viidiyoon kun isinii ta'e akkuma duraanii like, share, subscribe godha. Viidiyoo biraadhaan akka wal arginutti. Bye. Yeroo gaarii qabaadhaa.